Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji toraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangarmata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Namoonni mooraa waraanaa Sanqalleetti hidhaman lagannaa nyaataa irra jiraachuun beekamee jira. Namoonni kunneen Oromiyaa kutaalee garaagaraa irraa qabamanii achi geeffamuudhaan ji'a afurii hanga waggaa lamaatti warroota hidhamanii fi erga hidhamanii booda mana murtiitti kan hin dhiyaatin ta'uu ibsuudhaan akkasumas dhiibbaa sarbamiinsa mirga namoomaa cimaa jala jiraachuu beeksisuudhaan lagannaa nyaataa gaggeessaa jiru jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti lola gaggeessaa jiraachuu beeksisuudhaan kaleessa galgala daandii guddicha Finfinnee hawaasaa geessu irratti haleellaa raawwatuun to'atuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamuutti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Oduun itti aanu namoonni mooraa leenjii poolisii Sanqalleetti hidhaman lagannaa nyaataa irra jiraachuun dhagahamee jira. Namoonni 201 ta'an kan mooraa leenjii poolisii Sanqallee keessatti hidhaman guyyoota darban lagannaa nyaataa irra jiraachuu isaanii Jawaar Mohammadis gabaasee jira. Namoonni kunneen ji'a afurii oliif yookaan ji'oota afurii oliif qorannaa tokko malee mana murteettis osoo hin dhiyaatin mana hidhaa keessatti dararamuu isaanii mormuudhaan lagannaa nyaataa gaggeessuu isaanii Jawaar Mohammad fuula feesbuuka isaa irratti maxxansee jira. Namoonni kunneen takka mana murtii dhiyaatu takka gadi lakkifamuu qaamna jechuudhaan guyyoota lamaa oliif lagannaa nyaataa gaggeessaa jiraachuu Jawaar Mohammad poosti godhee jira. Walumaa galatti namoonni kunneen Oromiyaa kutaalee garaagaraa irraa qabamanii achitti kan geeffamanii fi baatii afurii fi sanaa ol hanga waggaa lamaatti hidhaa keessa kan jiran ta'ulleen akkasumas hidhaa keessa jiran irratti dhiittaan mirga namoomaa cimaan irratti gaggeeffamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo ibsanii jiru. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanitti namoonni guutuu Oromiyaa keessaa gara mooraa waraana Sanqallee kanatti geeffamuun hidhaman daldaltoota, qonnaan bultoota, barattoota, hojjettoota mootummaa akkasumas dargaggoota hedduu kan of keessatti hammate jedhamee jira. Namoonni hanga waggaa lamaatti hidhaa keessa jiran kan jiranii fi hanga har'aatti mana murtii kan hin dhiyaatin akkasumas maatii isaaniitiin akka waliin argine kan taasifaman yakka tokko malee qabata siyaasatiin mana hidhatti badii tokko malee hidhamanii dararamaa jiraachuun isaanii ifoomee jira. Namoonni kunniin mootummaan furmaataa tantamaa akka kennu gaafatanii jiru. Mee qeerroon kun maal jedha? Viidiyoo gabaabduu tana waliin haa laallu. Namni biyya teenya keessa jiraachuu hin dandeenye ni beektaa? Dargaggeessi. Dargaggeessi taasisuu as keessa jiraachuu hin danda'u. Maaliif jennaan? Fuudhee bultuu ijaaruufis gibira humnaa olii gaafata. Baratee qabxiisa sana argatee gara hojiitti galuufis qabxiisaa jalaa ta'e hin argatu. Dirqama yoo biyya tana keessa kan jiraatu ta'e maasis dirqamaan gara mana waraanaatti galfama jechuudha. Kanaafuu inni jechuu barbaade gaafa asii biyya baheessi biyya hambaa deemeessi nama hin taaneen lafa hin taane keessatti akka hin taanetti lubbuunsaa bakka hin taane batti. Dargaggeessi kun yookaan qeerroon kun waan baacuu fakkaate dhaamsi inni dabarse dhaamsa salphaa miti. Dhaamsa yeroo ammaa kana biyyattii teenya tana ibsuudha. Walumaa galatti jireenyi biyyattii teenya maal akka ta'ee fi itti jiraatuufis maal ta'uu akka qabu waan gabaabduudhaan yookaan haasaa gabaabduu tanaan ibsee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu gabaasaa kan jiru yoo ta'u, lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kun tibbana kibba Oromiyaa, kibba bahaa fi giddugala Oromiyaa akkasumas lixatti cimee itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jechuudhaan yeroo garaagaraatti beeksisaa kan jiru yoo ta'u, loltoota mootummaa hedduus booji'aa turuun kan booji'an kanas gama maatii isaaniitti akka deebi'an hubannoo erga kennee fi booda guyyaa kalee fi guyyaa dheengaddaa bakkoota hedduu irraa booji'amtoota hedduu gadi dhiisuun gara maatii isaaniitti qajeelchee jira. Akkuma jirutti ta'e lolli itti fufee jira. Daandilee gurguddoo hedduu to'ataa jira. Kana dura irra deddeebi'uun daandii guddaa Finfinnee naannoo Amaaraa wal qunnamsiisu
irra deddeebi'uun to'ataa kan ture yoo ta'u akkasumas daandii guddaa Itiyoo Jibuutii wal quunnamsiisus dabree tarkaanfii irratti fudhataa turuun kan yaadatamudha. Halkan edaammoo daandii guddicha Finfinneerraa Shaashamannee qaxxaamuruun Hawaasaa geessu irratti tarkaanfii fudhatuun daandicha to'annaa isaa jala galchuun gabaafamee jira. Guutuu odeeffannoo isaa akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii guddicha Finfinnee Hawaasaa to'atuun dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii guddicha Finfinnee Hawaasaa to'atuudhaan Finfinneerraa gara Shaashamanneetti yeroo imalan iddoo addaa Botee jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo daandicha guutumaan guututti to'atuudhaan halkan edaa yeroo dheeraaf irra turuun isaa kan gabaafame yoo ta'u mootummaan Bilxiginnaa daandii kana deebisee to'atuu fi humna waraana bilisummaa Oromoo jala baasuu fi humna guddaa garas ergee ture jedhamee jira. Loltoonni mootummaan waraana bilisummaa Oromoo daandiirraa akka kaasan garas erganis humni waraana bilisummaa Oromoo humna kennaa oli jechuudhaan loltoonni mootummaan garas erge waraana bilisummaa Oromootti dhukaasu sodaatan jedhamee jira. Daandiin kun daandii murteessaa fi dhiyeessini hedduun gara magaalaa Finfinneetti ittiin dhiyaatan waan ta'eef humna waraana bilisummaa Oromootiin to'atamuun isaa kun muddamsuu hamaa uume jedhamee jira. To'atamuu daandii guddicha Finfinnee Hawaasaa kana irrattis Jawaar Mohammad gabaasa hojjetee jira. Akka Jawaar gabaasetti galgala waxabajjii 2026 jechuudha. Daandii guddicha Finfinnee gara Shaashamannee bahiinsa qooqa fi seensa Botee irratti waraana bilisummaa Oromooti galgala sa'a tokko irratti to'atamuu ibsee jira Jawaar Mohammad. To'atamuu daandii kanaatiinis wal qabatee konkolaattonni hedduun of duuba deebi'uudhaan seensa kaffaltii qooqaa irratti dhaabbatanii jiru. Konkolaataa fe'umsaa dabalatee konkolaattonni dhaabbatan 100 oli jechuudhaan kan ibsee Jawaar Mohammad loltoonni mootummaa daandii kana akka deebisanii to'atan garas ergaman 35 humni waraana bilisummaa Oromoo humna kennaa oli jechuudhaan eddicha dhaquu akka hafan dubbatee jira yookaan ibsee jira. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 14/2026 waraanni bilisummaa Oromoo Aanaa Giddaa Ayyaana magaalaa Dirree Guddaa jedhamu keessatti guyyaa sa'a 9:00 irraa jalqabu loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun kan kanarraa hafte immoo ari'ee magaalattii keessaa yaasuudhaan magaalaa Dirree Guddaa jedhamtu guutumaan guutuutti to'atu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Achuma Giddaa Ayyaana ganda guufuu bakka addaa Tabba Waraabessaa jedhamuttis waraanni bilisummaa Oromoo haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Humna dabalataa konkolaataa 6 meeshaalee waraanaa gurguddaa fe'atuudhaan gara magaalaa Dirree Guddaa imalaa turte iddoo kanatti haxxee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu himee jira. Walumaa galatti lolli guutuu naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Mootummaan gama isaatti haleellaa waraana bilisummaa Oromoo qolatuu fi humna guddaa bakkoota garaagaraatti bobbaasaa jira. Waggaa 8 lola gaggeessaa jiruun afaan qawweetiin furmaata fiduu hin dandeenye qaamonni garaagaraa mootummaan lola deemaa jiru dhaabuudhaan mariidhaan akka rakkoo furu gaafataa jiru hin dhagahamne. Oduun itti aanu haleellaan jibba sanyummaa irratti hundaa'e Afrikaa kibbaatti ammas lammiilee Itoophiyaa 5 lubbuu isaanii galaafatee jira. Haleellaan jibba sanyii irratti xiyyeeffate Afrikaa kibbaatti hammaatutu himamaa jira. Biyyoonni hedduunis lammiilee isaanii baafataa jiru. Kanaanis wal qabatee mootummaan biyyatti labsii haaraa baasee jira. Labsiin haaraan inni baase godaantota seeraan ala Afrikaa kibbaa keessa jiran irratti tarkaanfii kan fudhatu ta'uu kan ibsuu fi godaantota seeraan ala Afrikaa kibbaa keessa jiraatan yeroo gara biyyaatti deebifaman yookaan gara biyya isaaniitti deebifaman kaffaltii kan danda'an ta'uu yookaan mootummaan biyyatti kan danda'u ta'uu beeksisee ture. Kun akkuma jirutti ta'e Dr. Tewoodiroos Adaanam haleellaa jibba sanyii irratti xiyyeeffate Afrikaa kibbatti mudate balaaleffatee jira. Akkasumas haleellaa kanaan lammiileen Itoophiyaa 5 du'uu yookaan ajjeefamuu isaanii ibsee jira. Daarektarri ol'aanaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewoodiroos Adaanam haleellaa jibba sanyii yeroo dhiyoo kana Afrikaa kibbaa keessatti hammaataa dhufe balaaleffachuun haleellaan kun namoota lubbuu galaafachuu
kumaatamaan kan lakkaa'aman qabeenya fi qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi hedduun isaanii lubbuu isaanii oolfachuudhaaf akka baqatan taasise jedhee jira. Jibba sanyummaa kana irratti hundaa'uudhaan tibba kana taateen adda garee tapha kubbaa miilaa Afrikaa Kibbaa tapha geeba kubbaa miilaa addunyaa 23ffaa taphatuuf gara Meeksikootti imale wanti inni eegine isa mudatee jira. Duraan Afrikaanonni gareen kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa yoo garee kubbaa miilaa biyyoota ardii biroo waliin taphatan kan deeggaran kan biyyoota Afrikaa ture. Garuu miilan haala adda ta'een Afrikaanonni garee kubbaa miilaa Afrikaa Kibbaa deeggaruu dhiisanii garee kubbaa miilaa Meeksikoo yoo deeggaran mul'atanii jiru. Gareen kubbaa miilaa Afrikaa Kibbaa immoo maali kan jedhu gaafii itti ta'ee jira. Koomis kaasee jira. Maaliif akka ta'e immoo beekamee jira. Kunis sanyummaa irratti hundaa'uudhaan haleellaa Afrikaa Kibbaatti baqattoota irratti raawwatamu mormuudhaan akka ta'e kan ibse akka ta'es beekanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.